bultanii? Abbaa Gadaa Bayyanaa. Nagaa wayyuu bagaan namaa jennu. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo ani Waaqoon Ooleeti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Dhiyeenya kana mudannoo wayiitu si mudate jechaa dhageenye isarratti yaada akka nuu kennitan barbaanne. Nu yaa'u araara silaa xiqqoo abbootiin gadaa jidduu rakkoo jiraayyuu. Ayyee. Isa silaa walitti dhufanii dura waa'ee aadaa afkalee baratanii namoota namni aadaa barsiisu nama sadii qopheessineeyyuu. Biiroo aadaa turizimiitis magaala Bishooftuutis yaamne barreeffama bulchiinsa nageenyattis kennine. Inni kun akka abbootii gadaatti jechuudha. Akka tokkummaa abbootii gadaa nu gadaa barri gaddaati illee kennine Tuulamaayi. Ayyee. Akka hayyootati akka isaan jallatanii muti akka nu gadaatti hin gallakkisu jedhanii olii gadi waree silaa cubbuun biyya kanaa dhugaa hojjetu jiru cubbuun hin jirti. Amma silaa hayyoota walitti fillee araarra akka bu'u waa'ee dura immoo asitti fidhannee gooneyyuu hin beekamu qaamni mootummaattis aadaa turizimiinis inda'uun sodareetti jimaata galaanu hin jedhaniyyuu namni immoo yaamame durumaanuu yaamne nuyi sodaree sani sanyoo iftaa boru galaniyyuu yaa walumaan dubbanne hojje duree wayyaa. Wixata boruu jechuu keessani wixata boruu ta'a jechuudha. Bultee digdamatti. Amma silaarraa kalee asitti mari'anna jennaani egaa guddoon karaa kumaa ol dhufnaani poolisiin akka achitti aanne nuun jedhe. Amma sila iddoon itti mari'achuu fi beellamatti waliif qabattanii turtan iddoon isaa dhaabbataan eessa ture? Dhaabbataan tura. Sodareedha. Haadhummaa asumatti duraan Finfinneetti goonee nu turban lama. Finfinnee namoo eenyu kanisaatti gooneelleeti. Kanifa fuutii har'a dhalliidhaan hojjetan kitaabni takkitti malee hin jiru jennaani isa dhiisee gaafanne yootiin ta'an jedhani gamoo yooti. Asitti goonee nama guddaa baay'ee qabaa biyyootuma nu wayya hundumaa goone. Asitti goonee malee durumaanuu sagantaa qaqaata dabarsine torban lama guutuu dabarsine namoonni immoo dhufanii karaarraa hin deebi'ani qarii lamaasuma bulan jenneeti walii galle. Maayigaa poolisiin gaa mootummaa waliin jiru akka qotteen keechanii achi hin geenye kara manaa gala jedhanii manguddoo kana hunda galchine gaa maal goonaree raayyaarraa hin nafne raayyaarraa nafne walloo nafne tokko nafne iyyuu silaa jaarsi waa'ee gadaa bichaa oduu ta'in nageenya affeetu nageenya barbaadee nageenyani walitti dhufeetoo silaa nageenya buuseelleeti jaarsi qe'eetu yoo nageenya taa'e ati maal jedhanii mari'anii silaa keessa laalanii maaliif keechanii maalinni alaaman keechanii hojjaan keechan maal jedhanii yoo jaarsi yoo namni illee dogongore likkii moti jedhanii sirreecha silaa maayii oduwaa tokko hin gahin kottee keechan akka achi hin geenye jedhanii maal goona wayi humna qabnaanu karma manaa galle. Gama tokkoon isin abbaa gadaati, jaarsa biyyaati, hayyuu biyyaati, manguddoo biyyaati. Kana qofaa miti akka abbaa gadaa Tuulamaa qofa osoo hin taane itti gaafatamaa abbootii gadaa gumii Oromiyaa keessa illee turtanii dabalataan ammoo dheengaddallee dhimma araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kanaa jidduutti illee koree komishiinaa godhanii isin ka'anii kana jechuun kan mootummaan kun akka nama hayyuu nama dhimma biyyaa irratti nageenya buusuu tokkotti quba isin qaba ture. Haa ta'u malee kun dheengadda amma akka isin naan jedhaa jirtanitti ganamuma yeroo mana keenya baanutti poolisiin nutti bilbilee nu doorsiseen dhufin jedheedha. Sababni isaa maali? Poolisiin isin doorsisu kun maal jedhee isinitti maal? Sababa addaa wanni inni kaa'eetiin waan qabatamaa isin hubachiise jira moo akkanumaan hin dhufin jedhan? Laakki yeroo qabatamaan hin jiru mootummaan hin beekne wannoo kana waltajjii kana mootummaan beeka mootummaan hin beekne hojjannaa reeyi yaamne mootummaa maal kun torbaan lama dura beeksifnee irraa xalayaallee barreessinee galchinee irraadha kan isin jedhaa jirtanii. Yaamne nuyi.
manguddoota yaamne torban lama manguddoonni abbootiin gadaa jiraamoti. Isaan qaata yaamne nu akka sagagaajja torban lama achi. Mootummaa immoo aduu kamisaati itti kennine nu kamti gosa irratti argama inni. Irratti argamuudha akka waltajjii kantiibaa yaamne poolisii magaala Bishooftuu kantiibaa magaala Bishooftuu bulchiinsa nageenya waajjira odiitti biiroo agarsiisuu Oromiyaa ittaana fi hoogganaan aduma kennee barreeffama kennine dhufanni dhaggeeffachuu poolisii dhibee nageenya akka nu eeganii hin jedhu sani wanni maal amma kana wanni ulfaatan hin jiru waan ta'eef hojii malee. Egaa waan beekamaa ta'e wanni isiniin jedhu maali? Poolisiin kun yeroo isin bilbilisanitti wanni qabatamaa kana san isiniin jedhe maali? Nafini callisiitu mana keetiin bayiniidha. Achiin dhiyaatina qaama poolii mootummaan hin beeku waltajjii kana akka dhiyaanne yoo itti deemne sabasabnee hidhaatti isin galchine. Afaanumaa baafatee yoo ka deemtan ta'e walitti isin qabne mana hidhaatti isin guurraadha. Ndee sirkii natti bilbilee reefu mana sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 23 irratti. San booda deebiin isin laattaniif maal ree isinuu yaadaa? Mootummaan hin beekaa wanna mootummaan hin beekne hin jiru sittuu erginee naan ani kalee galgalan arge jedhe jimaata galgalan arge maarree yoo argite duftanii maal hojjetan hin jettanii waanuma irreechati waanuma nagaati beekboonu biyyan gara galchinu. Nu jaarsoleedha lakkii akkasii motennaan kabaja kee eegitoo mana akka achitti yaanne achi dhiyaannan nu tarkaanfii fudhanna sabasabnee isiniin ishee jedhee normatti bilbilee dhiisne gamaan gochuu danda'a. Waaqaa gadi mootummaadha isaanii ol immoo deemuu dandeessaati harka isaanii waan jiruuf homaa godhuu hin dandeenyu. Ayyee amma dhimmi sunoo maalirra gahe amma waan furmaata argate qaba moo akkuma isin ugguranii jedhaniit akkasumatti hundi keessanuu gargar facaatanii jirtani moo waan achi as yookiin gaabbanii deebi'anii waan kana dogongoraan akkana goone wanni kun akkanatti asirraa kana godha kanan godhinaa jedhanii wanni isin akeekan jira achi as maalirra geettanii jirtu? Amma maaltu jira bilaa kaleessa asa kalee galgala bullee gaamboru waa qabbeeka waan isaan itti nutti hin deeman beekna reemee waan isaan jedhanii nummaa galle fagee hunduu biyyatti gale maal godhuu danda'an. Ayyee akka abbootii gadaatti wanni isin mari'attanii lafaa qabdani mootummaa yaadaa kun waan karaa seeraatiin gaafanneetiin dhimma nageenyaa dhimma biyyaa dhimma aadaa dhimma safuu dhimma irreecha kennaa irreecha jechaan ka beekamaadha waan nagaati kanarratti mari'achuuf deemnu irratti nu ugguree jira akkana nu godheera kanaaf akkana goonettaniis wanni irratti walii galtan maaltu jira? Maal walii gallaa bubuu akkuma ilmoo jimbirroota addaanfama kee poolisiin achi jira yoo walitti dhuftee teessee egaa kana maarree gamootti teenyee naasofnuyyuu namni kun karaadhaa deebi'e kun ani dhufe immoo makiinuma koree deebi'e maaltu walitti dhufu akkamitti dhufan kan. Mootummaan kun mootummaan biyya bulchuu mootummaa jijjiiramaati jijjiirama argameeni. Dhaabbilee mormitootaas biyyoota alaa garaagaraa keessaa galanii biyya keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru kana isin hundi quba qabdu addatti amma adda bilisummaa Oromoos mootummaa kana waliin ta'ee karaa nagaatiin qabsoo geggeessaa ture fakkeenyaaf yoo fudhanne adda bilisummaa Oromoo armaan dura waraana qaba ture waraana kanallee abbootii gadaa fi uummata Oromootti kenne jedhee keessaa bahee fakkeenyaaf isinuu koree komishinaa taatanii dhimma waraana galchuu kanarratti bobbaatanii jirtu. Waan kana hunda wal qabatee jijjiiramni biyya kana keessatti dhalate jedhamu kun dhugumatti jijjiirama haqaati akkuma barbaadametti akka uummanni barbaadutti jijjiiramni kun tarkaanfataa jira jechuu dandeessu. Hayi dhugaa ijoollee soomatti nuti ofii keenya oduun deebiin mootummaa barreeffamaan gaafne adda bilisummaa Daawud Faasi barreeffamaanis daa'imman manguddummaan gaafanne wanta akkasitti na jaalattanii. Wanna kana amantanii ennaan namanna jedhee mootummaanis uumaa rakkoon hin jiru itti deemaa jedhanii miidiyaadhanii dabarfame nu akkuma kaaneen deemne jaalanna biyya nagaa godha jedhanii eega nagaa godha jedhanii itti deemne ijoolleen immoo yaa warri wanta galeessi kun Oromootti kenne isinis akkasumas kenne hawwisi mootummaanis na fudhadha. Odumarraa boru galanii daslu jedhanii qaama mootummaarraa achi dhiyaate ijoolleen immoo amantii
gadaa qabdu amantii abbootii gadaatiin manguddoo qabdu kapitaa nutti harka jii kennattee waraanarree lafa godhattee nutti maxxantee ilmoo teenya lubboonyeetoo baay'ee garaan nu badee ofitti fudhanne maayiqa tanqallee qalli jennaan dubbiin jijjiiramtee isin egaa nu harka geechifnanii taa'ii omtuu isin hin galchuu jedhame lakki isin laaltee ijoolleen sun hin galle nu laaltee galte adaraa fudhanne ilmoo abbaarraa lakki akkas hin ta'u ennaan aayi geechamtee jedhanii nu teechisanii silaa mootummaa keessa jala irraa ijjennee maayii maqaa biraa isaanuu isaan nun jechuu qaban lakki nu isaanii muti alangee qabannee deemna adaraa rabbii nuyi adda bilisummaa yookaan shanii moo jaheedhani wane nu maqaadhaan beeknu nutti maxxansanii jennaan lakki nu isaanii muti isinis nunis keenya ijoollee teenya nu abbootii gadaati alangee qabanneeti kakannee gaaddisa keenya jala isin hunduu ija tokkoon isin laalla yoo ija tokkoon isin laaluu baanne rabbi argu ennee kakannaan isiis amantii dadhabanii kana nu godhani inni illee mana keenyatti galle maal goonaree adaraatun nu nyaanne gaabbaa nyaate waaqatu beeka nu silaa kunuunsinee ijoollee teenya barii bultorban lama lamaan dhaqnee mee anyaattan isinitti tolee arrabtan isinitti tolee ijoolle jennee guduruu isaanii irraa saaqnee dhaannee ilmoo fi boqoo wannoo tuttuqanii silaa waan inni boqoon irree yookaan namni irree golbate ilaalanii isa sin argine boonyetuma mana keenyatti hafne maal godhuu danda'a kuun alaa nu gurgurattaniiti mootummaatti nu gurgurattanii birriin isin jalaa dhumee nu jettee ijoolleen nu arrabsine lakkii nu birriis ilmi abbaa ilmoo gurgurannu sin argine yoo gurguranne inni abbaa dhugaatii waaqayyo afara du'annee mana keenyatti galle asii immoo karanaa'is isin birrii nyaattanii achii bitamtan nuun jedhanii jaarsa qullaa mana gore nu godhanii gaa maal goona waan na argu enneetuma galle nu maal goona homaa godhuu hin dandeenye. Ilaka amma waaqaa gaditti biyyi kun mootummaa harka jirti. Mootummaa jechuun ammoo ummata jechuun ammoo qaamota akka keessanii kan hayyoota amantii abbootii gadaa jaarrolee biyyaa kanatti wal ta'eetiniin ilaafilaamiin rakkoo yoo dhalate rakkoo san furuu danda'a. Isa kana keessatti qooda qabdu ka rakkoo biyya kana furuudhaaf warra akka malee dhama'aa turedha. Dhamaatii keessan san ka akkuma isin jettanuu waaqayyotu waan dabaa fi waan gaariillee waan hojjete irratti gatii isaa namaaf kaffala. Isa kanaaf mee amma isinuu jettaniirtu ijoolleen nu komataniiru komii nurratti kaasanii mooratti nu galchitanii akkas nu gootan dhuguma yeroo sanitti haala yeroo sanii keessatti wanni wal fakkaataan ta'e tokko yoo jiraate ijoolleen summii nyaachuudhaan miidhamuudha. San booda ammoo komiin tokko kan dhagahamu abbootii gadaa ta'aniiyyuu dhimma araara waaqaaf lafaa namni hojjetu hojii shiraa hojii cubbuu hojjetee ijoollee mooratti humnaan galchisiisanii mootummaa waliin ta'uudhaan ijoolleen sun akkasitti haga sadarkaa lubbuun isaanii dhabamuutti gahe. Kanaaf waaqayyo argu jedhee namoonni isin komatus jira. Isa kanaaf komii ummataa kana jalaa bahuuf dhugaa jiru kana akka manatti himtan kanatti dubbattanii komii ummataa kana jalaa bahuuf wanni isin jettan maaltu jira? Namni nu gaafates miidiyaan nu gaafates hin jiru bilbilumaan arrabni biraati mana keenyatti sossoone mana keenyatti hafne kanaafuu godhuu dandeenya egaa nutti dhiyaatina sossoina jedhanii waan biraa jedhanii sin jennee hafuu wayyuuree abbootiin gadaatis gaaffii yookaan wayyaa uffate ta'u seera qaba gadaan namicha kumbii nyaatee seera gadaa seetti qabuudhaan galeeji. Hundummoo jaarsa ta'edha jaarsa mataarriitiin jaarsa garaarriitiin jira ijoollee ta'eetoo jaarsa mataarrii hancaalu jira. Illaa namni nu gaafates komii kana deebisne hin jirre hin jenneetu balaal. Akka walii galaatti amma kaa'amee gaaffii dura isin gaafadhe waan naan deebisintu jira. Amma haala amma ta'e kana keessatti jijjiiramni qabatamaa lafa kanarra ni jira jettanii yaaddu isin akka hayyuu beekaa abbaa gadaa biyya kanaatitti. Lakki ani kanas teelewannoodhaan silkiidhaan ibsuu hin danda'u. Dubbiin egaa ishii waa qabde garaan kiyya hin beeka. Gaarii jettan.
akka walii galaatti yaadni naaf yookiin dhaamsa uummata Oromoo bal'aaf qaba wanni isin jettan maaltu jira? Ta'iiwwan amma mudannoo dhiyeenya kana isin mudate kanaan wal qabatee yaada yookaan dhaamsa yoo qabaattan. Ani dhaamsi kiyya uummanni Oromoo abbootiin gadaa seera gadaa ishii gallakkistee wanno gadaan oggaa saddeetiin namaa kennamte an qabani gaduma tanaayyuu yaa ta'u malee gadaa sana kunuunfachuu isaanirra nummoo oggaa saddeeti bulchine gadaa sana alangee immoo beelmaa tuulamaa kennine amma nu hayyuudha abbaseeri fuuldura oggaa saddeeti hoogan oggaa minamina tafe amuudana akka sirna gadaa tuulamaatitti muudana seera tununuyi gadaa kana uummanni Oromoo sirritti kunuunfachuu isaanirra kunuunfatee immoo eeguu isaanirra abaabilee akaakileen keenya gadaa nutti kennite har'a nurra itti kara walii galaan wal harcaasuu oduun ta'ini ebelu kana godhe oduun ta'ini jaarsummaan gaaddisaan taa'ee eenyu balleechaan jedhu laalee itti seenuudha malee miidiyaa fi yookaan immoo feesbuukidhaan ebelu balleechaan jedhu suni aada maleedha. Afaan namichaa sanirraa dhaga'uu isaanirra malee akkatti uummanni Oromoo kana beekuu isaanirra dhugaadhani. Boru dabranoo labbaa ta'ee dhugaan haasa'uu, dhugaa galchuu, dhugaadha fudhachuu akkatti deemudha malee dharri sulula dhaabaddu jedhanii dhugaan deemudha malee Oromoon tokko ta'ee baddaagaarani sagalee tokkoon deemuu isaanirra oduu wal facaasin. Oduu waliin harcaasin biyya ofii eeguu anakaakileen itti kenne kana eeguu dargaggoowwan immoo kan ijoollee qeerroo duuba horiiftee anabboonni isaanii eegen kan abboota irraa barnoota fudhachuu barnoota fudhatee immoo biyya kana fudhata sirritti biyya teenya eeguu haati hambaa haadhuma hambaati biitti hambaa biyyuma hambaati biyya Oromiyaa kana keessaa jiran kana sirritti wal ta'aniitoo naannummaa fi teessuma wal qooduun ta'een Oromoon tokkummaa isaaniitiin akka deeman adaraan jedhaan akka hayyuu tokkotti ebelu kana ta'e dhanii awwaaleedhaan olii gaddeema yoo kana godhan egaa lafee akaakilee abaabilee sartu isaan argaa sirritti tokko ta'uu isaanirra jiran jedha. Hayyuu Tuulamaa walitti qabaa abbootii gadaa yaada nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin fayyaa ta'aa wayyoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Nagaa ta'a bitti nagaa ta'u. Darba burreeto gilaayyaa darba burreeto gilaayyaa darba burreeto darba burreeto walitti deebine turreeto walitti deebine turreeto. Darba burreeto gilaayyaa darba burreeto gilaayyaa darba burreeto darba burreeto walitti deebine turreeto walitti deebine turreeto. Diragaa yoodhaa boggoluu dabeetti naabaseeti. Eessa dhaabbattee loluu fi ashuuraa gurgurtiisa lafa abbaa keeti. Ombolboleetti kaabaa diddeen urra marsite mana urratti dhiigdee lammii koo gidirsite. Kaleessi akkasii har'a akkanaa jarana silaas kamtu kamii balbala dhugaa banami adamii ollaa gamsaa.